Maqaan keessan eenyudha? Isarraa dhuftanii gochaan mi waaqayyo lafa kanatti isiniif godhe dhugaa. Shani maqaan koo Mitikkee Hayiluun jedhama. Kan inni waaqeffadhus asuma waldaa kana hundi keessanii nu beektu. Filanni waaqayyoof haa ta'u. Dursamee jiraadhee dhuma iddoo kana ga'ee iddoo kana dhaabachuu kootiif sabi waaqayyoo fuula waaqayyoo duratti waaqayyoon naa galateeffadha. Ani miila kootu yeroo ji'a yartuudha asitti na dhukkubaa ture. Si'a jalqabaa zimmadhee dhuma miilli koo kun danazzazaa na dhukkubaa kanuma koo qabatee dhuma na dhukkuba waan isaan wallaalee miilli koo baay'ee dhuma natti cituu ka'e. Fala dhabee raawwadheen sagantaa addaan kuteen qassadhee bokkaatu roobaaraa tiradhee galeen miila koo kana tarii maanni laatadheen bishaan waa keessa kaa'ee baaziliiniidhaan ituun sukkuumuun quba koo gidduutti waan ta'een arge waan atarii wayii fakkaatu argeen nannee sa'aatii sanatti baay'ee abdii kutadheen maanni kun jedhee raawwadheen obboleessa kootti argisiisee achumaan gaafan itti argisiisu ofuma attentionii keessa galteetti malee kun waan badaa miti waan baay'ee yaadduuf waan dhageessuuf itti cannaqamte malee ofumaati baqqaanaan jedhe. Erga guyyaa sanaatii ka'ee sammuun koo nagaana ta'uu didee yeroon boos yeroon galus tarii maanni laatadheen cannaqamaa jabaadheedhuma jimaata isaa ga'een raajiidhaa dawwale kamisa galgala burga nama jarchii kottu naan jedhan. Waajjira ga'ee mallatteesseen nadhaachuudhuma jalqabee ergan argee booddee immoo nadhaachuu jalqabee baay'ee na dhukkubuu jalqabee achumaan gaafa dubbadhu cinqatiidhumaaf sodaatteedhuma na dhukkubbiisti fakkaate malee badaa miti naan jedhama lakkeen immoo wantichi mana dhukkuba ture. Achumaan waldaa ga'ee waajjira ga'een ol deebi'een dhufee isa booddee miila koo kan siliipparii fadheen jira guutatadhee gaafa dhufu asitti raajiin naa kadhatanii kan miila keetii miti waaqayyo waan biraadhaan si yaadata badaa miti miilli kee kun jedhanii naa kadhatanii baay'ee naa kadhatanii yeroo sanaaf abdiin koo haara'eeraa sodaan narraa cabeera baay'een sodaadhaan ture bakka uumaa miti kun jedheen erga waaqayyo dubbatee raawwadheen manatti galee gara ammas torban tokko booddee baay'ee dhuma nattammaachisaa dhuma dhufe maannidhaa ta'u garuu waaqayyo karaa raajiitii wanti inni dubbatu hundumtuu takka anarratti wanti inni ta'e tokko iyyuu hin jiru waan nama mamsiisu hin qabu amma du'aattis nan geessu garuu na qoruunsaa nafu bakka jedhee dhuma dhiise. Amma isa booddee gaafa inni nattammaatee dooktarii bira gaafa deemu garaa koo kanarras waan ta'etu jira yeroo sanatti yeroon mucaa koo jalqaba ulfaa'ee jiru asuma irratti na ba'ee isa booddee inuma guddataa deema wantichi. Kana booddee sanaa wajjin wal qabatee jira fakkaatadheen dooktarii bira gaafa naqu lachuusaayyuu baqaffattee baastaa qophaa'eetii kottu garuu inni miila keetii daftee baqaffattee hin baastu yoo ta'e irra jetta waan ta'eef si dhukkuba ta'uudha baannaan immoo maastaagashaadhaan jiraattaa jedhe. Maastaagashaan sun immoo tokkoon si firee 10 birrii 420 bitamaa. Isa booddee gaafa isumayyuu fudhadhu immoo naa ta'uu didee waan tokko nan fayyadu daqiiqaa yartuu na keessa ture isa booddee bada. Dhumarratti gaafa guyyaa 15 keessa iddoo kana waaqeffatama baay'ee waaqeffachuun dadhabe isaan dura garuu jechuudha kadhataa tajaajiltoota facaasaa galgalaatuunis dhaabadhee akkasitiin dhaabadhee tasa qaayya'u kottumee jedhanii waamanii naa kadhatan asitti gaafa isaan naa kadhatan maal jedhan raajiini miilli kun cituu haa oolu hin citin miilli kun jedhanii dhuma naa kadhatan nannee sa'aatii sanatti bakka wanti isaan dubbatan baay'ee hin ulfaatanatti yeroo hundumaayyuu ijuma isaa wajjin hin argaa dubbiin karaa isaanii hin dubbatamu kun immoo dhugaadhaan sodaadha baay'ee maanni laata yaa waaqayyo afaan isaanii duukanaa ta'e bakka na gargaari waallee jira yaa waaqayyo waa malee akkasitti naan kadhanne raajiini bakka yaa waaqayyo duukaadhuma naa bu'edhe waaqayyoon kadhadhan ture isa booddee gaafa guyyaa 15 sana iddoo kanatti gaafa guyyaa 16 asitti hin waaqessinaa ijoolleen hin waaqeffatu. Asumatti citee natti buudhaaf ka'e ittiin dhaabachuun dadhabee waaqeffachuun hin dadhabee ofirraan gattaa'etu waaqeffatamuu waaqeffannaa akkamii keessaa sandur utaalee maal jedhee waaqeffadhu dadhabeen bakka gaddee hangoo raawwateera bakka sichedhiin abdii kutannaa guddaa keessa galeen nan taa'ee marmaradhee waaqeffannaa dhiisee jechuudha. Achumaan gaafan taa'ee takka waaqeffadheen itti dhiisee ijoollee bukkee deemee gidduutti kuteen galee bakka nan dadhabe waan ta'eef nan ba'e. Ba'een akkuma isaatti tiradhee raawwadhee mana ga'ee gaafa guyyaa 17 sana waajjira dhaqee raadheen dhufee achi miseejii barreesseen borga namaa lafa hojiitii eeyyamsiifadhu kottu nageessi bakka nan deema mana kimiidheen haala hin mijanne keessatti waaqayyo haala naa mijeessee
hundumaa qoqopheeffadheen borba qafachuudhaaf lachuu saayyuu kana booddee raajiidhaan dawwale bakkeen jiraatii qoyii nan deebi'aa naan jedhan ishedheen dhiise sa'aatii sadiittis duran jecha sagalee isaanii dhagaa waaqayyo waan isaanitti dubbatu qaba karaa isaanii waan dubbate na raawwate qaba ammas ituun isaan ergaa du'a isa ta'u jireenya isa ta'u karaa isaanii waan tokko tuun hin dhagahin mana kanaa gadi hin ba'u jedhee raawwadheen halkan nan dawwaleef waan tokko iyyuu hin jiru nagaadhaan sodaatinii dhaqi garuu ganama gaafa deemuuf kaatu naa dawwali siin karadhaa naan jedhan ishedheen nagaadhaan rafee buleen sa'aatii 11 walakkaadhaan ka'een ammas dawwaleef sabooda naa kadhatanii bakka dhaqi waan tokko iyyuu hin jiru inni seexanni karoorsee hafeera inni diinni jedhe hafeera haafu ammayyuu jedhanii ammas hundumaan naan kadhatan lafa jiran jiraatanii jechuudha anis ameen jedheetti walii galeen bakka hundumtu salphaadha waaqayyo naa salphiseera jedhe raawwadheen nan deeme garuu gaafa achi geessus naa dawwali rakkoon hin jiru sodaatin jedhanii manaa dawwalanii nan naqee gara sa'aatii 9tti naa beellamame 9 booddee gaafa naqu inni garaa keetii kun mooratu baqaqee achi as ba'e waan ta'eef yoo baastes yoo dhiistes rakkina hin qabu garuu miilla kee hojjetadhu amma rakkoon qabu inni kun fedhiidhaan gochuu dandeessa waan miidhaa sirratti geggeessuu hin qabu waan immoo ol ka'e guddate si miidhus hin qabu dhiisinaan jedhe doktarichi ishi kanas waaqayyotu godhe gidduu galee jedhee dhuman dhiisee isuma miillichaan dhaqee gaafa raajiidhaa dawwalu akkam taatanii ennaanii itti galuudhaaf amma baqaffachuuf ennaanii sodaate waan tokko iyyuu miti bakka salphaadha naan jedhanii raataniitu dhiisan dhuguma bakka salphiseen bishaan kadhataa asitti naa kadhatames fudhadheen naqe kutaa baqassaa sanatti gaafa ol galu gad jedheen bishaanicha miila kootti naqe olin lixee deeqaa 20 waan hin guunne keessatti baqaffadhee isa booddee waan keessaa ba'e an tokko san arge sana lama hamma jabaa qilaadha kan ga'u inni immoo korbaatti dhanna kootti narbii koo qabatee kan jiru kutee baasee raawwateetu ilaalamassi keessaa ba'ee ati garuu tokko natti argisiiste naan jedheetu lammansaa baasee abbaa warraa koottis waamee argisiise waaqayyo akkasittiin na gargaaree amma miilli koos naa fayyeera isaan dhufanii deddeebi'anis naa kadhachaa turaniiru isa kadhatanii dhufanis immoo obboleessa koo warqoo wajjinis jaarsoliinis dhufaniiru baay'ee lafan immoo baqaffadhee galattis lolli baay'ee narra tureera hamma lubbuun koo darbutti indagana baajaajii kontiraata fuudhanii ihudii ganama immoo torbeedhuma isaa akkasitti na fidanii ija koo na waraanaa miilli koo kooyna dhaata bakka hamma du'aatti gaafan ga'u mana kimii deemnaa mana kimii miti raajiinaa dhufanaa waami waldaan naqaan jedheeni isa booddee waldaatti na fidanii asiin karaa dudduubaa kanaan raajiin zayitii naa dibanii maadhanii naa kadhatanii waaqayyo sa'aatiidhuma sanaa ka'ee na gargaaree waaqayyo ol na deebisee kunoo saffisaa gidduu na dhaabee waaqayyoon isa akkasitti nama gargaaru naa galateeffadhaa waaqayyoon. Waaqayyoon galateeffadhaa. Qoosaa fakkaata har'a gaafa waaqayyo iddoo kanatti nutti dubbatu qoosaa nutti fakkaachuu danda'a waan keessa dhiphina keessanii sintu beeka namni gaafa dhiphate gaafa madaa'ee argutu isa waaqayyo hojjetuuf waaqayyo dubbatu hubate keessa jiraata waaqayyo baay'ee nama waaqayyo kanatti fayyadama waaqayyo karaa isaaniitiin mana kootiif waan baay'ee hojjeteera dhuguma namoota iddoo kanatti kadhachiifataniifis waan baay'ee hojjeteera dhuga baatii baay'ee argineerra har'as immoo waaqayyo hin hojjeta hubannaadhaan fudhadhaa ergaa waaqayyo itti fayyadama abdii kutannaa keessatti isa nama qaqqabu akkasittiin immoo raajii nama waaqayyo akkasitti nuu kaase kanaafis waaqayyo mana keessanitti illee kadhadhaafiin isiniin jedha ammas jaarsolii waldaa kanaa tajaajiltoota waldaa kanaa isin uffinetuun jedhin warra na bukkee dhaabbatanii ganamaan ba'anii dhufanii asirraa mana isaanitti galanii qooda boqotan ba'anii dhufanii waaqayyoon naa kadhatanii waaqayyo isaana eebbisuun jedha al tokko harka keessanitti qabaa naa eebbisaanii waaqayyo sinaa eebbisu ayyaana isaa isiniif baay'isu hamma dhumaatti jabeessee sinaa dhaabu bara baraan naa eebbifamaa sinaa eebbisu. Sabni harka walitti buusaa waaqayyoodhaan galateeffadhaa.